Siyaasni bakka fayyinetti wanti fayyu tokko iyyuu hin jiru. Osoo dhuguma rakkoo siyaasaa kana hiikuudhaaf fedha qabaattanii. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoo nageenya keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haala qabisiniin jecha Ramadaana wajjin akkam keessa jirtanii Ramadaana irraa jajjabaa Ramadaana wajjin akkam keessa jirtan hundumaafuu gaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan tanaa qophiin qabannee dhufne gootichi waraana bilisummaa waan shimee harka kannisiisee fakkaata boo'icha shimee gabaabaa tokko qophii kana keessatti gurra isin buusuudhaaf dhufne maaltu shimallis boochisaa jira laata hundumaafuu kabajamtoota ilmaan Oromoo hamma xumura qophii keenya akka nu waliin turtanii fi qophii keenya kanas waliif daddabarsaa uummata biraan akka nuuf geessan isin abdachaa qophii keenya har'aan tanaa kana akka itti aanu kana dhiyeessinaa laayik gochuun eegalaa isiniin jenna. Toleegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa har'aan tanaa shimeen ni bo'a. Bo'uu qofaa miti harka facaasee dubbataa jira. Nuti ammoo yeroo inni harka facaasaa dubbatu sookitii duubaa itti jira moo maali jennee shakkaa turre. Hundumaafuu gaa uummanni keenya akka rakkoo hamaa keessa jiru dubbataatiin jira. Gaafiin qaala'insa jireenyaatis itti hammaattee bakka adda addaatti gaafii qaala'insa jireenyaa kan uummanni itti kaasuudhaan kana qofaa miti nagaa dhabnee jirra jee uummanni yeroo bo'aa jiraachuu dhaga'utti obbo Shimallis gaa bo'ee deebisuu qaba. Ilmi boru nama ta'a, dooktarii ta'a, piroosoferii ta'a, biyya tana bulcha jennee yaannu maanu jalaa du'e. Sila beektaa haga ta'e sila reebanii dhaqqabanii namni yoo iyyateetti birmatanii ilmi abbaa qabu dabbasaan qabu jedhani. Nama jirutti beektaa misooma dubbata. Nama adda teessoo dhaggatetti nama rafee bulettu nama ifii jiraate misoomaa dubbata. Nuti kon jiraanne hin jirru be. Nageenni nu cimuu qaba. Misoomiin dhufaa borulleef taallee nageenni jiraate. Masaraa harkaan qabnu akkana dhiini mana nu leessanii namni achi baqatee dhufe mana namaa sodaatee raa qabul. Adee ofirraa dhoggachuu hin danda'u birrii harkaan qabu dhugaan dhagganne. Kanaaf mootummaan komatamaa jira. Komii tana dubbadhaa rakkoo biyyaallee nu laalaa nu hiika. Kan baadiyyaa qabnu waajirri gandaa tokkochi hin jiru gubatee obba'eera. Wanni hafee yoo jiraate manneen barnootaa qofattaaf. Rakkoo nageenyaa kana keessaa bahisaaf nama jiraatetu misooma gaafata dura jiraannee buluu qabnaa jedhu jira uummati kun. Kanaaf kun nutilleen akka bakka bu'aa uummata kanaatti jecha akka bakka bu'aa uummata kanaatti wanni dubbataa turre wanni dubbataa jirullee suma kaan. Maaliif jedhu kun safuun qaban qaanii waan jedhamu qaban warra safuun beekne jedhu. Qaala'insa jireenyaa jettanii mataa nu hin nyaatina. Qaala'insa jireenyaatis ta'e nageenya waaraa biyyattii kana keessatti argamsiisuudhaaf jalqaba dhukkuba siyaasaa kan biyyattii goolaa jiru kanatti dawaa argachuu qabna waan jedhu fakkaata obbo Shimallis. Yeroo harka facaasee deebii qaala'insa jireenyaa fi rakkoo nageenyaaf irra deddeebi'amee gaafatamuuf deebii kanu. Qaala'insa jireenyaa haa ta'u, tajaajila haa ta'u, nageenya haa ta'u, waa hundaaf siyaasaa fi hoggansa siyaasaati. Siyaasni bakka fayyinetti wanti fayyu tokko iyyuu hin jiru. Diinagdee sirratti tokko iyyuu hin jiru. Yaa Shimallis har'a akka waan sooketiin duubaan sitti kaametti dubbataa jirta akkam? Poolitikaalii amanee nama poolitikaalii mobilaayiz gootee misooma hojjechiistu taanaan eessaa dhufame diinagdeen? Hoggansi koomiitir ta'ee tajaajila hin kennu taanaan hannarraa bilisa ta'ee koozii kiyyaafan dhaabbadha kaayyoon qaba jedhee kaayyoo isaatiif koomiitir hin ta'u taanaan namni akkamitti aarsaa kaffala? Namni akkamitti annaa ol ta'a? Namni hattuu kan ta'uuf kaayyoon qabu. Kaayyoon isaa garaasaati. Gooftaan isaa garaasaati. Kanaaf waboon dhugaa isin himsiisa jennee gaafa nuti irra deddeebiidhaan isinitti himaa turre gurra dhagaadhaan qadaaddattanii nu jalaa diddanii waraana uummata Oromootii fi Oromiyaadhaaf dhaabbataa jiruun ergamtoota diinaati jettanii maqaa waraanichaatiin uummata keenya nagahaa goolaa turtanii shanee tana amma balleessina torbaan tokkoyyuu nutti hin fudhatu jettanii sobdanii uummata dura teessanii akka leencaatti barooddanii biyya guutuu beelessitanii maaliif uummanni gaafii qaala'insa jireenyaa gaafataaf harka facaaftanii waggaa akka nama maraatetti teessanii loltan kana loluu qofaa miti rakkoo qaala'insa jireenyaa kana furuudhaaf rakkoo siyaasaa akka duumessa halkaniitti isin jaamsee dachii isinitti dukkaneessa keessaa bahuun rakkinicha hundirraa hiikuu akka qabdan afaanilleen ta'u dubbatuun keessan waan tokko ta'ee osoo jiru dhuguma rakkoo siyaasaa isin jaamsee isin dhamaase kan akka nama dukkana keessa deemaa jirutti isin gatantarsiisa yeroo garii ammoo akka nama dhugee machaahee kufee ka'aa deemaa jirutti isinitti taphataa jiru kana hiikuuf hagam takka qophii qabdi. Ciminaaleen jedhe akkuma jirutti ta'ee hanqinaalee kanarratti siireesni immoo laaluu fi sirreessuun immoo barbaachisa. Osoo dhuguma rakkoo siyaasaa kana hiikuudhaaf fedha qabaattanii hoggantoota uummanni kun jaalatu baay'ee isaanii mana hidhaatti uggurtanii garii ammoo uummataan sobuudhaaf gadi lakkiftanii marii biyyoolessaa goonee irra jechuudhaaf yookaan ammoo fakkeessuudhaaf yeroo isin yaalaa jirtanitti paartiin kaafaawatii fi abaawoo jala muree isinitti himuun yoo dhuguma dhukkubni siyaasaa biyyattii goolaa jiru kun dawaa argatee akka fayyu kan feetan ta'e
dura hooggantoota ummanni kun jaalatu kanneen mana hidhaa jiru hunduma isaanii hiikuudhaan maricha kanarratti hirmaachisa. Kana qofaa miti wanti guddaan isin gochuu qabdan gooticha waraana bilisummaa Oromoo kan roobaa fi caama keessa ummaticha kanaaf jedhee firii mukaa nyaate haqa saba kanaa kan isin dabsitan sirreessuudhaaf jecha gaaratti galee haddaa jireenyaa dhandhamaa akka leencaatti ammoo lolee bishaan qorraan qaama isinirraa dhiqaa jiru kana hunda dura marii biyyoolessaa jedhame kanaaf akka dhiyeessuu qabdan isinitti himnaan isin ammoo kanarraa gurra cufattanii humna naannoo biraa sanuu nyaaba ummata Oromoo ta'an daboo nuuf ta'a shanee ni balleessina jennee dubbachaa turre san humna keenyarra guddatteeti jirti jechuudhaan ollaa hamaa Oromiyaa qubatu akka daranuu Oromiyaa weeraruuf kadhattanii lola hin taane keessa gooticha waliin seenuu keessan abaa ofii kaafaa hin gaafa argu mariin biyyoolessaa isin jettan kan sobaa ta'uu hubachuudhaan yoo mariin jedhame hundeen hirmaachifne hin seennu keessaa baanee irra jedhanii dhiheenya kanatti labsuun isaanii kan yaadatamudha. Toleegaa obbo Shimallis yoo dhuguma ifitti kijibuu kan baattan ta'e irra deddeebiidhaan dhukkubni isin harkaa qabu dhukkuba siyaasaa akka ta'e dubbattee jirtu. Dhukkuba siyaasaa kana furuudhaaf hangam takka qophooftanii jirtan. Sanuu akka nama maraatetti harka facaaftee dubbateerti. Duuba hagam takka qophii qabdanii dhukkuba kana dawaa itti argatuudhaaf. Moo ammallee afaanumaan uummata kana sobaa itti kijibuu barbaadda. Immoo gaaffii otoo hin gaafatiin akka namaatti akka dhala nama tokkotti sammuu akka nama hin qabneetti akka horiitti akka jiraattuufidha kan inni qabsaa jiru. Maaloo uummata kana caalaa hin beelessina. Kana caalaa fixxanii nagaa hin dhoggina. Yoo dhugaa kan feetan ta'e haruma fedheen waraana bilisummaa Oromoo hin injifattan. Bilaashuma laffaatanii lubbuu kumaatama balleessitan malee erga duula woboo balleessuu labsitanii hanga ammaatti bakka heddutti gootichi waslaa jiidhaatti isin maree bittimii dhukkeen fuutetan jedhan san isin gochaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo dhaadannoo mootummaan bilchaginaa yeroo yeroon dhaaddatuun kan baduu mitii jee waraanichi inuma woboon akkaan cimaa dhufuu fi mootummaa irratti tibba kanas injifannoo gurguddaa galmeessaa jiraachuu hime. Gabaasaa qindaa'ee Siraaj sabaaf dhiyeessa. Waggoota afran sadan darban keessa qondaalonni olaanoon bilchaginnaa fi kan waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko yookaan guyyaa 15 keessatti balleessina jedhaniin irra deddeebiin dhaadataa turaniiti jira. Waraannis irra deddeebiin labsameeti jira. Waggoota afur booda har'as waraanni bilisummaa Oromoo hin banne. Inumaa warreen keessoo waraana bilisummaa Oromoo beekan waraanni bilisummaa Oromoo gama humna waraanaa leenjii loltummaa fi meeshaa waraanaan garmalee cimee jira jedhu. Kutaalee Oromiyaa hedduus to'annoo waraana bilisummaa Oromoo jala galutu dubbatama. Mootummaan muddama keessa galee mootii kanaan duula farra riphee lolaa jedhem waraana Eertiraaf kan humnoota Amaaraa hirmaachisee Oromiyaa irratti labseeti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo kana ilaalchisuun ibsa kenneen akka kanaan waraana bilisummaa Oromoo injifachuun gonkumaa hin danda'amu jedhe. Dubbi himaan idil addunyaa waraanichaa Odaa Tarbiin waboon dhaadannoo fi duula akka kanaatiin baduu hin danda'u jedhe. Inumaan kan mootummaan karoorseen faallaam waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa tibba kanam kutaalee Oromiyaa garagaraatti galmeessaa jira jedhe. Waraana kutaalee Oromiyaa gamaletam kibbaaf giddu galaatti dirreewwan lolaa garagaraatti taasifamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaan bobbaasee hedduu fixu madeessuu fi booji'aa jiraachuu Odaa Tarbii himeetii jira. Qabsoon waraana bilisummaa Oromoo hanga cunqursaan cabutti kan jedhan dubbi himaa waraanichaa waraanni bilisummaa Oromoo kanaaf qophii barbaachisu taasisuu himaniitii jiru. Kun kanaan osoo jiru humnoonni mootummaa naannoo Sumaalee Oromiyaa gara kibbaatti bobbaafamuu isaanii mirkaneeffadhee jira jedhee waraanni bilisummaa Oromoo. Mootummaan federaalaa Oromiyaa fi Somaalee akkaataa humnoota naannoo Somaalee Oromiyaatti bobbaasuun danda'amu irratti mari'ataa akka turan Oromiyaa miidiyaa neetworkiin gabaasaa tureetii jira. Haa ta'u malee isin ammallee soba dur bartan uummata sobaa jiraachuu daran. Isinii akkanatti woboodha boojine jechuudha. Meeshaa bara xaaliyaanii kana hunda woboorraa boojine jedhee miidiyaa sobaa keessan san irratti yeroo dhiyeessitan uummanni keenya yeroo argu afaan qabateetuma taa'ee ilaalee isinitti qaflaa jira. Obsobuu kana maaliif hin dhiifnee gaafii uummataa ta'ee osoo jiru faallaa kanaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo meeshaa isin milishaa dhamaa keessanitti hiitanii duula woboo balleessuutiif ergitan haala kanaan booji'ee uummata keenyatti hiraa jira. Kuni ammoo sobaa miti dhugaadha. Woboon daranuu lelisee dagaagaa jira. Woboo jechuun uummata Oromoo jechuudha. Kana ammoo isinii ifitti kijiba malee uummanni ni beeka. Uummata kana ammoo tasuma balleessuun hin danda'amu. Garuu ammoo dhugaa kana jala murree isinitti himuu feena. Woboon hin badu garuu isin cubbamtoonni uummata keenya nagaa dhorgitan kunneen akka lammata uummata keenya hin boochifnetti baddanii dhabama akka taatan jala murree isinitti hime. Kuni ammoo dhugaadha. Dhugaan ammoo ni addoofti liqimsa. Yoomi kan jedhu ammoo fagootti miti dhiyootti. Arguudhaaf jirtan isiniin jecha toleegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophiin gabaabaan guyyaa irraan tanaatiif qabannee dhufne kana fakkaata. Qophii kana keessaa waa baay'ee akka barattanis ni abdan. Hundumaafuu gaa dhugaan dhugaadha. Dhugaa kana warri shimeefaan yoo dhagaanii kan irraa baratan ta'e qoqqooduudhaan akka biraan geessan abdachaa amma qophii biraa qabannee dachaanutti kanumaan nagaatti nuuf turaa isiniin jenna. Tajaajila haa ta'u, nageenya haa ta'u, waa hundaaf siyaasa fi hooggansa siyaasatti. Siyaasni bakka fayyinetti waati fayyu tokko iyyuu hin jiru. Diinagdee sirriitti tokko iyyuu hin jiru. Haaleen jedhee akkuma jiru ta'ee hanqinaalee kanarratti siiriyeesni immoo laaluu fi sirreessuun immoo barbaachisaa. Inni boru nama ta'a, dooktarii ta'a, piroosoferii ta'a, biyya tana bulcha jennee yaannu.
manu jalaa du'e. Jirutti beektaa misooma dubbata. Nama adda teessoo dhaggatetti nama rafee bulettu nama ifii jiraate misoomaa dubbata. Nuti kon jiraanne hin jirru be. Nageenyi nu cimuu qaba. Misoomiin dhufaa boruu leeftaa illee nageenyi jiraata. Masaraa harkaan kannu akana dhiini mana nu leessani namni achi baqatee dhufe mana namaa sodaatee raa qabul adee fira dhoogachuu hin danda'u birrii harkaan qabu dhugaan dhagganne kanaaf mootummaan komatamaa jira komii kana dubbadhaa rakkoo biyyaallee nu laalaa nu.